Ayyaar kafuuni kabajamtootaaf jaalatamtoota obbolota kiyya bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalaa isin haga qabu. An Abdi Getachew Abbabeeti. Obboleettiin kiyya na cinaatti argamtu kun Samiraa Jihad jedhamti. Samiraa Jihad jechuun immoo torban lama dura viidiyoo waraabnee isinii maxxansine turre. Samiraan karaa daarii teessee osoo mugduun arge jalqaba. Soon darbootu manoofuu argee riyaa kiyya wajjin deebinee agarree viidiyoo isaa waraabnee isinii maxxansine turre. Isheenis egaa seenaa seenutti himteetti akkuma agartan kana jechaadha. Arrammoo deeggarsa singootan irraa muraasarraa walitti qabannee jechaadha. Meeshaalee manaa muraasaa fi waan isheen irra ciistu daa'ima ishee tiif waan uffatamu isheedhaaf waan uffatamuu fi wantoota nyaattu daa'ima ishee kana qallabdu finnee fi dhufnee jirra jechaadha. Waan itti dhagaame Samiraarraa dhaggeeffannee kaanee walitti deebina. Jilbaaba fadheen bulaara ture waan uffadhu furdilisi kana yuqa fooxaan qabu. Hamma kana hunda isin naa gootanii badaa isin galateeffataa amma isin kana naa gootaniif. Gammaddee jirtaa? Badaa gammadeen jira rabbi isin jiraachisu jedhee kana gammadeen jira ilmoo kootiifis kanaafis kana naa sirreessitan umurii keessan dheeratu. Obboloota kiyya bakka garaagaraa ta'anii deeggarsa kana sii godhanii yeroo ati boossu yeroo nyaata namarraa hafe kan guyyaa 3 bule kan bultii 3 nyaataan ture karaatti isin argitan achuma isa mishiinii daakuna na mishiinii daakunatti addomnaan bultii 3 agabu akkanti bullee bultii 5 mante kana guddanii guddanatti gannaatu nyaattu isin dhuftanii isa nyaatinna jettanii farankanaa kanitanii karaa daarii na kaastanii nageestan as geeshitanii amma muduftani kana naa guutanii kana hunda guutanii badaa isin galateeffadha nama hunda biratti isin galateeffadha. Tole amma erga gaafaan dhufee si arguutiif beeloftee beektaa? Beelomni ati sanaa kanatti nyaatan jira zara ilmoo kootiif moo qabite anis isatti nyaatan jira umurii kee qattalan fayyaa siif kennalee gadis ba'an jiru isuman jiraataadha. Masuman qarshii dhuman gadasii kennee? Isuman jiraataadha sanaa kanatti. Tole egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleeta kiyya Samiraan egaa daa'ima sana qabattee nyaata namarraa hafe namni nyaatee kan hambise kayyuun guyyaa 3 mana keessa bule soorataa turte. Daa'ima kana oosisuuf illee harmi hin ba'uu fi aannan waan ittiin bittuun qabdu daayipparii mucaa waan ittiin bittuun qabdu daa'ima kana qabattee aduu keessa oolte guyyaa guutuu oolte qarshii 3 shilingii fa'aa argattee akka galtu natti himtee ture akkuma agartan jechaadha. Obboloonni kiyya bakka garaagaraa teessanii deeggarsa kana gootan hundumti keessan maqaa keessan waamee fixuu hin danda'u. Kana duras namoota garaagaraa na waliin viidiyoo ani maxxansu agartanii deeggarsa gochaa turtaniittu. Sanumaan kan wal fakkaatu ammas obboleettii kiyya kana Samiraa deeggarsa kana fakkaatu gootanii fi jirtu. Samiraa meeshaalee manaa muraasa guunnee fi kiraa manaa kan ji'a 6 kaffallee fi huccuu binnee fi wantoota isheen immoo nyaattee jiraachuu dandeessu daa'ima ishee nyaachisuu dandeessu yeroo muraasaatiif hin kenninaaf jechaadha waan nurka jiru jechaadha. Deeggarsi keessa warri waadaa seentanii jirtan waadaa keessan akka galmaan gaattan gamanuma waamichisni dabarsuun barbaada. Kana booda Samiraan bakkeen bultu sharaarran bultu jilbaaba uffatteen bultu birribsii ho'aa ansoolaa finnee fi dhufnee jirra. Jechuun daakuu mishinii yeroo itti yeroo baay'ee si dhagaa daakuu akkamii isinii kennu mishinii boqqolloodha daakuu boqqolloo mucaa kana obaastu maalan godha waa kan dhabe kan kurrifatte halkan kurrifatti gootti
itti inni itti waa kennuun dhabe isuma mooqi namni kennina isuma mooqi itti kennaan garaa iiteessee bokoksee irra bahuu dide. Mooqa boqqolloo moo? Saa torba amaal kan dhudde saa torba teessee kaatee garaa keessa ol deebisee kaasee fa keessaa baanaan. Hamma dhaqmee karaatti taa'iti yoo rabbi abbaa rabbi jedhe yoo si buuse isatti fidde wooma burcuqoo tokko kubbaa tokko siinii tokko daakuu jennaan immoo karaa daarii dhaqe taa'e. Isa deemes birishaan isa nanguunne zeegizee tokko taa'e birisa shilingi argadde isa gaafa ati dhuftu birii 4 shilingi argadde naan ati sana ilaaltee kaatee kan kiranaa kana dhufe ishigii bite daakuu amma wana obaasaara jechuudha. Umurii kee dheeratu ani waan si eebbisuu si danda'u waan si eebbisee kana hunda jechuutti si kaffaluu si danda'u. Isiniif rabbi haa kaffalu malee umurii kee dheeratu erga na argite mucaan kun baroo jirti isma dhugaarte ani qoqotis nyaataadha. Keessan ani waan galateeffadhee waan fixuusi miti rabbi irraa argadhaa malee maalan jedha. Daakuu boqqolloo mucaa ji'a afurii kana mooqxee kennaafi turte? Mishiinii deemnaanis nu daananii bituus hin dandeenyu aannan xaasaa tokko 600 galee 800 galee. Amma garuu gammachuu akkamitti dhaga'amame? Amma gammachuu baay'ee ani waan gammade waan kaayee kurrifadhee isin galateeffadhuuti waan ani waan keessa jiru keessoo keessa rabbi tokkicha beeka. Waan ani ol kaayee kurrifadhee waan isin gammachiisuuti garuu ani waa giddoo koo qabu waan isin ta'us. Kana rabbi isiniif haa kaffalu malee ani maalan jedha jeezaa ki rabbi isiniif haa kaffalu. Mee ijoollee gargaarsii kana sii godhan mee eebbisiin? Rabbi umrii jara dheeressu kana hundatti utuu asabni waan kun beettanu zarii kun beettanu maalu kun beettanu alagaa kana naa kana taasistanii naan kabdanii ilmoo kootiif anaaf kana naa guuttaniif hunda keessanii rabbi umrii keessan qaxxalu rabbi daa'ifa isin taasisanii umrii keessan qaxxalu jiraadha umrii dheeradha haafee argadha. Rabbi isin rakkisni ilmoo keessan irra jiraadha umurii keessan dheeratu. Ayyee dhageessanii jirtu daa'ima ji'a afurii daakuu boqqolloo mooqxee obaasaa turte waa baay'ee gara nama raasudha daa'ima sana immoo garaa iteessee ol deebisaa ture daa'imni kun aannan arma haadhaati kan isheen hodhuu qabdu hanga ji'a ja'aatti garuu armi ba'uu dideen mooqa sana dhugaa turte amma immoo aannan lakkoofsaan bitama isa binnee akka daa'imni kun dhugee bifa gaariidhaan fayyummaa gaariidhaan guddatu gargaarsa rabbii gaditti gargaarsa keessaniin gochaa jirra. Obboloonni koo bakka garaa garaa teessanii deeggarsa kana irratti hirmaatan hundumti keessan ulfaadhaa kabajaaf jaalala guddaan isiniif qaba. Yaada komii fi gorsa yoo qabaattan karaa inboxii naa barreessuu dandeessu. An Abdii Getachew Abbabeen ture ulfaadhaa.